haalli qabatamaan argitema. Finfinneenis tan Oromiyaati kana walii galuu qabna. Garuu akkuma Adaamaa akkuma Naqamtee magaalaan kamiyyuu daangaa qabaachuu danda'uu qaba. Kanaaf daangaan Finfinnee kan gaafa siin bu'uureffamtu kan lafa kaa'amee jira jechuudha. Kuni bakka amma jiru kun kiiloomeetira 20 Finfinnee irraa baheeti. Ulaagaa kamiinuu kuni godina addaa jala kan ta'uu qabu malee Oromiyaa jala ta'uu hin danda'u. Wanni beekamuu qabu tokko wanni an dhagaa waan kana irratti qondaaltota mootummaa wajjin haasa'aatiin ture dhumneen lafarraa banna malee kana beekuu qaban. Dhumneen lafarraa banna takka mootummaa tan abbada takka Oromootu bada malee kuni Finfinnee hin kennamu. Kana beekuu danda'uu qaba. Kuni abbaan fedhe jaaree abbaan fedhe liqeeffate godina addaa Oromiyaa jala seenee uummata jiraataa naannoo kanaatiif laalamee akkasumas akkaataa dimoogiraafii naannoo kanaa jijjiiruu hin dandeenye kennamuu danda'uu qaba malee abadan waan biraa ta'uu hin danda'u. Kan qofa miti itti yaaduu qabna. As keessatti uummanni kun uummanni asirraa buqqa'ee kun mirga bitachuu iyyuu hin qaban naan jedhanii reefu natti himaa turan mirga bitachuu. As keessa hawaasni as keessa jiru kuni gamoolee kana keessa mana jireenyaa argachuu danda'uu qaba. Kan qofa osoo hin ta'in suuqilee jala jirantu jira. Suuqilee san keessa dargaggeessi kun gurmaa'ee bifa kooperaatiiviitiin gurmaa'ee haalli ittiin hojjetu godhamuu danda'uu qaba. Hojii as keessatti hojjetamuu deemuudhaaf illee eenyu duratti Oromiyaa biraati irraayyuu duratti nama naannoo kanaatiif kennamuu danda'uu qaba. Waan si gaddisiisu agarta naannoo kanatti daa'imman xixiqqoo lafaa dhuftu kun afaan alagaatiin kan barataa jiran. Afaan ofiitiin barataa hin jiran. Eenyummaan uummataa jijjiiramaa jira. Kan buqqa'ee dhabame kan dhume. Ka hafe eenyummaa isaa jijjiiraa jiran. Ashkara godhaa jiran. Dhabamsiisaa jiran jechuudha. Kuni kan qabsoofneefis nama 1000 kan itti wareeganeefis maaster pilaaniin yakki maqaa Finfinneetiin uummata keenya irratti godhamu akka dhaabbatuu fi hin dhaabbanne kanaan gammaa jiru immoo itti dhaqqabnee jirra. Amma booda tokkoffaa wanni akkanaa hin ijaaramu booda kana beekuu qaban ijaaramu. Lammaffaa daangaa Finfinnee gaafa isiin chaartaraan dhaabbate ala wanni jiru hundumtu godina addaa Oromiyaa jala seenuu danda'uu qaba. Kan ammoo yoo ta'an tolaan godhuu qaban akka seeratiin godhuu qaban yookaan immoo falmaatti deebinee dhaabsifnee Oromiyaa jalatti deebifna malee kan callifnee bira dabarru ta'u.